Ashamar kafun akkam turte kabajamtoota daawwattoota Horni Miidiyaa. Kun qophii keenya gungumii torbanitti al tokko karaa Horni Miidiyaa isinii darbudha. Qophii kanarratti Oromoon ofiisaatti maal gunguma, walitti maal gunguma kan jedhu qabadhee isinii dhiyaadheen jira. Qophii kana qopheessuun hanga xumuraatti kan si waliin turu Allalisaa Dhaabati. Egaa qophiin gungumii torbaniin karaa Horni Miidiyaa isinii darbu keessumaa biyya keenya akka Itoophiyaatti keessumaa immoo akka naannootti fi gungummiin kun har'aa immoo Itoophiyaa irratti aggaamii biyyoota sadan yookaan biyyoota ollaa Itoophiyaa kan ta'an irratti wanta gungumuudha. Hanga xumuraatti immoo waliin turan immoo affeerraa qote. Egaa kana yookaan immoo torban asitti yookaan guyyoota torba asitti walga'iin akkuma beekamu kan sooshaal miidiyaa irratti akkuma deddeemaa ture biyyoonni sadan yookaan immoo Masrii, Somaalee fi Eertiraan walga'ii Eertiraatti gaggeessaa akka turan beekamaadha. Isaan yookaan walga'ii isaan gaggeessaa turan aggaamii Itoophiyaa irratti keessumaa hidha galaana Itoophiyaa irratti yookaan immoo Itoophiyaan galaana hulaa galaana akka argattuu fi kanaan dura aggaamii irratti deddeemamaa turee fi walgaareffannaan gidduu isaaniitti ture yookaan immoo Masrii gidduutti Masrii fi Itoophiyaa gidduutti jechuudha. Kanarratti egaa daboo kadhachuu yookaan immoo biyyoota ollaa wajjin waliin ta'anii Itoophiyaa irratti dhiibbaa geessisuu isaanii waan hafee fakkaata. Egaa as keessatti kan gidduu kana yookaan walga'iin torbeeti asitti si yaadachiisuuf jecha Somaaliyaa irratti yookaan immoo daangaa Somaaliyaa akka kabajamuu fi hulaa galaanaa akka argachuu qabuu fi kanneen kana fakkaatan irratti Eertiraatti mari'achuun isaanii ni yaadatama bakka Isaayyaas Afewerqii argamu jechuudha. Achitti mari'atanii turanii as keessatti garuu isaatii asitti yookaan immoo guyyoota mariitii asitti wanti ta'amaa jiru keessumaa gidduu kana jechuudha. Guyyaa kaleessaa irraa kaasee loltoonni Itoophiyaa Somaalee keessa turan kuma torba kan turan Itoophiyaa loltoota kuma 22 ol Somaalee qubsiisuu ishee ni yaadatama guyyaa kaleessaa jechuudha. Lolli kun egaa yookaan walgaareffannaan kun egaa keessumaa erga guyyoota sadii asitti Eertiraatti mari'atanii booddee wanti kun kan ta'aa jiru. Lolli kun akkuma duraatti yookaan immoo walgaareffannaan lolama moo walitti walgaareffannaan xumurama moo lolli kun eenyutu irra aana kan jedhu kun yeroon kan deebisu ta'a jechuudha. Maaliif guyyoota yookaan immoo torbeeti asitti ji'oota muraasa asitti jechuudha walgaareffannaan kun erga hidha galaanaatii Itoophiyaa fi Masrii gidduutti walgaareffannaan kan inni ture. Garuu daboo walgadhachuun kun keessumaa erga Somaalilaandii fi Itoophiyaan hulaa galaanaa irratti walii mallatteessanii booddee Somaalilaandii gidduu kana gara Itoophiyaa gortee yeroo hulaa galaanaa irratti mallatteessu Somaalee fi Misrii fi Eertiraan immoo waliin ta'anii keessumaa Isaayyaas Afewerqii kun egaa waggaa 30 olitti Eertiraa bushuun isaanii yaadatama. As keessatti kan mootummaa gameessa yookaan immoo mootummoota kamiyyuu kan hin dhageenye Isaayyaas Afewerqiidha jechuudha. Innis immoo diinni fagootiin dhufa akkuma jedhan kana ollumaatii Itoophiyaatti wanta deebi'e fakkaata. Egaa yeroo darban waggoota darban egaa muummee ministeera Itoophiyaa fi Isaayyaas Afewerqii torbeetti yeroo Finfinneetti buna waliin dhugaa turanii fi gatiittiitti wal baachaa turan kana amma immoo fuula irraa galagalfatee amma biyyoota ollaa Masrii fi Somaalee wajjin waliin ta'anii yeroo isaan Itoophiyaa irratti duulaa jiran ni mul'ata. Duulli kun egaa keessumaa guyyoota sadiiti asitti guyyaa kaleessaa erga Masriin loltoota muraasa gara Somaaleetti geessiteeti loltoonni Itoophiyaa gara 17,000 akka achi keessa jiran duraan beekamaadha. Amma itti dabaluu loltoota 22,000 Somaalee qubsiistee jirti. Garuu mootummaan Masrii jechuudha loltoota gara Somaaleetti akka geessaa jiru gabaabamaatti jira. As keessatti loltoonni achi keessa jiran keessumaa loltoonni Itoophiyaa Somaalee akka illee daangaa sanarra qubatanii akka jiranii fi qabatanii akka jiran beekamaadha. Achi keessatti gara Itoophiyaan bakkoota garaagaraa riippoortii 4 akka qabdus beekamaadha. Isarra darbee mootummaan Eertiraa Isaayyaas Afewerqii jechuudha Somaalee fi Masrii akkasumas isaan biyyoota ollaa sana sadan gargaaruuf loltoota innis mootummaan Eertiraa garasitti bobbaasee jira jechuudha. As keessatti dhuguma Isaayyaas Afewerqii loltoota achi ergee dhuguma Itoophiyaa lolshiisaa kan jedhu Itoophiyaa irratti maaltu deemaa jira. Eertiraa irratti lolli kun yoo waraanni Eertiraa Itoophiyaa lolee maaltu irra deemaa jira yoo fi gara fuulduraatti immoo maaltu ta'a kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Isaayyaas egaa mootummaa nama dhageenyadha waan ta'eef Masriin garuu ofii ishee dandeessee dhuguma Itoophiyaa kana loltii kan jedhus kan wal nama gaafachiisudha. Maaliif lolli achi keessatti ta'amuu fi daboo achitti kadhatan Itoophiyaan yeroo darbe Chaayinaa
wajjin waliigaltee waraanaa akka mallatteessite beekamaadha. As keessatti garuu gahee guddaa kan taphachuu danda'u Ameerikaadha jechuudha. Mootummoota gamtoomanii keessatti jechuudha. Ameerikaan hidhuu fi hiikuu kan danda'u isheedha waan ta'eef. Kanaaf biyyoonni sadan kun Eertiraa, Somaalee fi akkasuma Masriin jechuudha. Itoophiyaa irratti lolli isaan lallaban yookaan immoo wanti isaan amma qindaa'anii keessumaa daangaa waliin cufatanii akka turan illee beekamaadha. Akkasuma Eertiraan illee eerpoortii yookaan eelaayinsiin Eertiraa deemuu kan dandeenyee fi uummanni achi keessa jiru rakkina daran akka argaa jiru beekamaadha. Maaliif telefoonni adda addaa Itoophiyaa fi Eertiraa gidduutti deemaa waan jiru yookaan cufamee waan jiruuf kanaaf hidhaan galaana kun Itoophiyaan argatte kun guyyoota muraasa asitti rakkoo keessa galeera. Keessumaa rakkoo irra darbeen wal gaarreeffannaa fi lola gidduu galuun isaanii waan hafe hin fakkaatu. Kana keessatti gaafa mootummaan Itoophiyaas wanta sodaannuu hin qabnu jedhee yeroo irra deddeebiin Birhaanuu Juulaallee yeroo inni dubbachaa ture ni mul'ata. As keessatti garuu dhuguma Masrii fi Eertiraa fi Somaaleen waliin ta'anii mootummaa Itoophiyaa irratti dhiibbaa fiduu danda'u. Keessumaa biyya keenya kana keessatti dhiibbaa fiduu kan danda'u kan jedhu gaaffii qabu dhiibbaa fiduu danda'u. Yoo ofii isaanii loluu didanillee humna hidhatee Itoophiyaa keessa socho'u irratti qaamaan yookaan immoo meeshaa gargaaranii meeshaa deeggaranii Itoophiyaa irratti dhiibbaa fiduun isaanii waan hafuun fakkaatu. Pirezidaantiin Masrii irra deddeebiin Somaaleen yoo guyyoota 30 keessatti waraana achi keessa jiruu fi waliigaltee Somaalilaandii fi Itoophiyaa mallatteessan hinattu taanaan Somaalilaand irratti tarkaanfii fudhadha jedhee yeroo irra deddeebiin dubbachaa turan ni mul'ata jechuudha mootummaan Masrii. Kana keessatti harka laattee dhuguma Itoophiyaan ulaa galaana kanarratti walii galanii lolli kun hafee isaanis yookaan mootummoonni sadan kun jechuudha Masrii, Somaalee fi Eertiraan waliin ta'anii Itoophiyaa wajjin tokko ta'anii yaadaa fi ilaalcha tokko qabaatanii wanti kun araaraan xumurama moo lolli gidduu isaaniitti gaggeeffamee olaantummaa eenyuutiin xumurama kan jedhu yeroon kan deebisu ta'a jechuudha. Kana keessatti ilaalchi isaan qaban ammas gara fuulduraatti wanti amma ta'aa jiru kun wal gaarreeffannaa yookaan immoo karaama yookaan daangaa walii cufuudha malee ammatti lolli gaggeeffamee hin jiru. Garuu wal gaarreeffannaan akkuma jiru bakkoota garaagaraa yookaan bakka qabatamaa fi bakka filatamaa ta'e Itoophiyaan qabattee turuun isheen yaadatama. As keessatti loltoonni 22 achi keessatti jiran kun akka isaa ol akka hin taaneef daangaa cufanii jiru jechuudha. Waraanni Masrii jechuudha. Bakkoota garaagaraa cufanii jiru daangaa kan jedhamu. Egaa Somaaleen dirree waraanaa taati moo dirree araaraa taati kan jiru sun yeroon kan deebisu ta'a. Sa'aatiin qabu fayyadamuuf gidduu kana Amaara keessatti walitti bu'iinsa bakkoota garaagaraa keessatti mootummaa fi faannoo gidduutti taa'amaa jira jechuudha. Bakkoota garaagaraatti iddoo filatamaa ta'e keessattis faannoon irra aanee jira jedhee yeroo lallabu ni mul'ata. Waraanni mootummaas immoo bakkoota garaagaraa keessatti anattu addeera faannoo hedduu harkaan qabee fi booji'een jira yeroo inni sooshaal miidiyaa irratti gadi maxxansaa jiru ni mul'ata. Egaa yeroo darbee faannoon achi keessa jiru keessumaa faannoon karaa Gondor irra kallattii sanarra jiru waraana makalaakaa yookaan immoo waraana mootummaa irraa birrii miliyoona 30 ol fudhadheera jedhee yeroo inni dubbachaa ture ni mul'ata. Garuu wanti amma gidduu kana as bahaa jiru immoo Zammanee Kaasaa yookaan immoo itti gaafatamaa faannoo kan ta'e suni isa booji'ameera yookaan immoo lubbuun isaas darbeera jedhama. Rukutamee yookaan immoo miidhamee Eertiraatti yaalamaa jira kan jedhus infoormeeshiniin sooshaal miidiyaa irra naanna'aa jira jechuudha. As keessatti Zammanee Kaasaa yookaan immoo itti aanaansaa Asres kan jedhamu suni itti gorsaa Zammanee Kaasaa ture jechuudha. As keessatti isa hoogganaa jira inni miidhameera kan jedhu jira. Wanti sadii gaggeeffamaa jira as keessatti jechuudha. Zammanee Kaasaa irratti jechuudha. Tokko miidhamee biyyoota Eertiraa keessatti yookaan biyya Eertiraa keessatti biyya ollaa keessatti yaalamaa jira jedha. Inni kaan immoo baqatee biyyaa baheeradha. Inni kaan immoo dirooniin gidduu kana walii gadi deemee rukutaa jiru sana diroon rukute kan jedhu jira. Dhuguma otoo Zammanee Kaasaa lubbuun isaa darbeera ta'e immoo warreen nama faannoo jedhanii ofii waaman yookaan immoo adda bilisa baasaa uummata Amaaraa gadi baasee wanta kana dubbataa kan jedhu waan nama gaafachiisa. Maaliif siyaasa keessatti uummanni yookaan immoo faannoo kan jedhu waamu suni uummataaf kan qabsaa'edha waan ta'eef dhiibbaa yeroo irra gahu akka humni isaa dadhabe yookaan akka faannoon dadhabe tokkotti waa yaaduu fi oguma Zammanee Kaasaa miidhamee yookaan rukutamee Eertiraatti yaalamaa jira moo oguma biyya alaa bahee moo diroonii miilanaatu Zammanee Kaasaa rukute kan jedhu isaanumatu yookaan immoo isumatu deebiinsa jechuudha. Dhuguma hin rukutamne taanaan yaada kennuunsaa waan hafuun fakkaatu. Dhuguma miidhameera taanaanis itti aanaansaa yookaan Asres jechuudha gadi bahee dubbachuunsaa hafu. Kanaaf rakkoon achi keessa jiru keessumaa bakkoota garaagaraa isaan
keessa faannoo keessa illee wal qoqqoodiinsa akka jiru beekamaadha. Garuu bakkoota garaagaraatti makkalaakaa yookaan humna mootummaa jedhee kan waamu faannoo irratti bakkoota garaagaraatti yeroo inni to'atee uummata irratti uummata achi keessa jiru dararaan illee utuma jiraatu bakkoota garaagaraa keessatti faannoo qabee yeroo argisiisaa jiru mul'ata. Garuu faannoon harka hin kennu jedhee bakkoota garaagaraatti yeroo inni makkalaakaa wajjin tigilii wal qabee yookaan lola banee uummanni gidduutti rakkachaa jiru ni mul'ata. Maalumaafuu dubbiin zammanee kaasaa kun egaa dhukkubsateetii Eertiraatti yaalamaa jira moo oguma dirooniin rukute moo miidhamee yaalamaa jira kan jedhu sun isaanumatti yeroo gabaabaa keessatti yaada isaanii gadi baafata. Maaliif siyaasa fayyadamuuf jecha waan ta'eef dhuguma wanti kun immoo dhugaa hin fakkaatu siyaasa fayyadamuuf jedhanii yaada akkasii kaasan malee otoo dhiira ta'ee hin dubbatan ture jechuudha. Kanaaf wanti amma ta'aa jiru kun Amaaraa keessatti keessumaa waraana mootummaa fi faannoo gidduutti jechuudha. Bakkoota garaagaraa keessatti uummanni dararaa argaa jira. Isa malee Oromiyaa keessattis bakkoota garaagaraa keessatti faannoon uummata yeroo qeerraa buqqisuu fi namoota yeroon ajjeesaa jiru keessumaa mana keessatti walitti qabee yeroon gubuu fi bakkoota garaagaraatti immoo warreen tiraanspoortii yookaan konkolaataa oofan illee yeroo isaan qabanii birrii gaafachaa jiran ammas waan dhaabbatee miti. Kanaaf warri faannoo jedhanii of waaman kun bakkoota garaagaraa keessumaa Oromiyaa keessatti illee miidhaa geessisaa jiru. Isarra darbee biyya isaanii keessattis yeroo inni mootummaa wajjin tigilii wal qabaa jira yookaan lola walitti baranii waan wal saamaa jira yookaan saamaa jiran achi keessatti immoo uummanni akka rakkachaa jiru beekamaadha jechuudha. Kanaaf Itoophiyaa keessatti lolli akkuma babal'ate keessumaa warreen achi keessa jiran karaa waraana adda bilisummaa Oromoos haa ta'u karaa faannoos haa ta'u isarra darbee immoo biyyoonni ollaa Itoophiyaa irratti ka'anii jiru jechuudha. Dhuguma Itoophiyaatu irra aanamoo biyyoota ollaatu irra aanamoo kan jedhu yeroon kan deebisu ta'a jechuudha. Egaa qabxii koo lamaan walitti qabee yeroon isinitti gabaabsee isinitti himu jechuudha. Wanti amma biyyoonni ollaa Itoophiyaa irratti yaalaa jiranii fi aggaamii isaan irratti yaalaa jiran keessumaa Somaalee bakka tokko Somaalee godhatanii yookaan bakka buufata isaanii Somaalee godhatanii Somaalee dirree lolaaf gochuuf jiran kana keessatti Itoophiyaatu irra aanamoo biyyoota ollaa sadan Eertiraa fi Masirii fi Somaaleetu irra aanee hidhaa yookaan immoo ulaa galaanaa kan argata kan jedhu yeroon kan deebisu ta'a jechuudha. Qabxii koo lammaffaa immoo lolli faannoo yookaan immoo mootummaa faannoo gidduutti keessumaa naannoo Amaaraa keessatti gaggeeffamaa jiru olaantummaa makkalaakaan anatu olaantummaa gonfata jedha faannoon anatu olaantummaa gonfata jedha. Kana keessatti zammanee kaasaa miidhameeraa fi biyyoota ollaatti yaalamaa jiraa fi rukutamee du'eera kan jedhu sun sooshaal miidiyaarra naannaa jira. Dhugummaa isaa immoo gaafa isaan yookaan gaafa isaan ibsa baasan qabannee isinii dhiyaanna. Egaa qophii kana qopheessuuf kan sin faana ture Allalisaa Dhaabaati. Egaa isinis miidiyaa kana miidiyaa Horni miidiyaa kana subscribe gochuun yaada keenya nu jajjabeessaa. Qophii kana qopheessuun kan sin faana ture Allalisaa Dhaabaati. Hanga xumura qophii kootti waan turtaniif galanni koo guddaadha. Qophiilee hafan Horni miidiyaa waliin turtii gaarii qabaadhaa.